Har'allee kabajaa guddoo kan nuti qabnuuf uummata keenya uummata bal'aa waan qabuun humna isaatiin eegumsa garaagaraatiin waardiyyaan nurraa bahee gurmuu waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf waan qabuun nu bira dhaabbatee guyyaa har'aa firii hojii isaatii argee baga gammaddan baga gammanne jechuun hin barbaadu. Akkasumas eebbifamtooti guyyaa har'aa yookaan marsaa madaafaa mooraa tokkoffaa guyyaa eebba keessanii lashii qaamaa dadhabbii waa bayii eebuuf beera gaaraa fi tambaallayyaa osoo hin jedhin dandamatanii keessa dabartanii guyyaa irraa gurmuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo taatanii baga gammaddan baga gammaddan jedha. walumaa galatti egaa jaallan dursaa bifoota garagaraati bifa hamaa ta'uun bifa ardiilee garagaraatiini waan baay'ee hawaasi keenya irraa baratuu fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas eebbifamtooti guyyaa irraa irraa baratan waan baay'ee nu agarsiisanii egaa qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessa isarraa kaatee har'a maalirra jirti yoo jennee eenyuudhaaf nu ifa jiraa jechuudha. kun immoo kan inni dhufuu danda'e ummati Oromoo gurmuu waraana bilisummaa Oromoo ta'ee tinnisee irree isaa jabeeffatee beelaan eeguu sila waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabuu danda'u kamiyyuu bifa fedhe irraa qolatee guyyaa har'aa kana ga'e kana caalaa immoo darbinee ragraga bilisummaa ammatti dhiyaanne kan bira ga'uudhaaf kan durii caalaa guddaatu ummata Oromoo eeggata. sababii isaa dhaga'utti jirtu har'a qe'ee biraa keessatti sagaleen meeshaa gurguddaa haganaa dhaga'amaa jiru. biyyi biraan rasaa ta'u oomisheeti gara biyya keenyaatti erga akka Oromoon ittiin du'uuf ittiin dhumuuf. kan ammoo kan ofirraa dhaabuu dandeenyu yoo gurmuun keenya tokko ta'e yoo wal qaban yoo jabaanne qofa mootummaa gabroonfattu ragraga bilisummaa ragee waraanni bilisummaa Oromoo kuffisuudhaaf ta'e kana yoo jabaatanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan qofa mootummaa gabroonfattu ofirraa kuffisa ajjeechaaf saamiidhee Oromoo keessatti ta'u duguuggaa sanyiitii fi gudeetti bifa kamiyyuu gabroonfataadhaan nurratti raawwachuu jiru kan inni dhaabbachuu danda'u irree keessan humna keessan waraana bilisummaa Oromoo bira yoo dhaabbattan qofa boo'ichaa fi rakkoo gidira gabrummaa jalaa ba'uu dandeenya. kanaaf uummati Oromoo har'as ta'ee borillee waraanni bilisummaa Oromoo goleelee dhufa keessatti aarsaa kaffaluutti jiru isiniif madaa'utti jiru isiniif laphee dhiiga isaa buusuutti jiru lubbuu isaa kennuutti jiru jireenya dhuunfaa ofii isaatiitiin guyyaa tokko jedhee dhiiga kan buusaan jiru. hawaasa kanatu rakkoo gabrummaa jala jira dukkana gabrummaa keessa jira dukkana gabrummaa kana keessaa Oromoo baafnaa jedheeti aarsaa kaffaluutti jiraachudha nam tokko irraa haga jaarmiyaatti. kanaaf egaa isin hawaasni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana gudeeda keessan keessaa dhalate gudeeda moongatan ittiin malan dabatti hojjetan sababiin isaa dabi gudeeda dhala gudeeda kiyyaa irratti ani hojjedhu dabaqee na seeru ta'a. kanaaf waan biraa dhaggeeffachuu dhiifne mootummaatti gurra qabuu dhiifne mootummaan hin jiru har'a dhugaa dubbanna yoo ta'e mootummaa hin jirre kana bakka kaasuudhaaf gurmuu keessan tokkummaa keessantu murteessaadha. tokkummaan keessan ammoo kan numne as teenyee nu laallee gallu qofa osoo hin taane namni kamiyyuu ga'ee qabsoon bilisummaa Oromoo isarraa eeggatu ba'uuf of qopheessuu danda'u qabdu jechuun barbaada. kanaaf uummata Oromoo dhaamsa kanan isiniif dhaamu. eebbifamtooti guyyaa har'aa egaa akkaataa tirbuu seenne keessatti raawwadhee raawwachiisuudhaaf waadaatti seene. kana waadaa seenuu fi uummata gabroomee uummata rakkoo gabrummaa keessa jiru gabrummaa kana irraan buusaa mootummaa gabroonfattuu lubbuu kiyya aarsaa godheeni biyya keenya Oromiyaa walaba ijaaraa jetteeti as tiksaaf kanaaf waadaatti seene. waadaan nuti amma seennu kun waadaa uummata Oromootiif seennuudha. maaliif uummati Oromoo baroota dheeraadhaaf waan godhu kana gabrummaa keessa ture har'a qabsoo qabsaa'otummaan
Oromoo taasisanii mootummaan kun herreettee kufaatii irra geessee jirti. Mootummaa kanatti gidii gochuu kan danda'u si waraana bilisummaa Oromootii fi sabboontota ilmaan Oromoo akkasumas qooda fudhattoota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhatantu raga bilisummaa Oromoo har'arraati kan bira ga'uu dandeenya. Kanaaf isin har'a waadaa kan seentaniif uummata kanaaf uummati kun si guddisi, si dhale, si guddisi, si barsiifate. Gabrummaan kun natti ammaattee deemi gabrummaan irraa buusii jedhee qabsootti si ergee lafti kun lafa itti argite.